Nagaan isiniif ta'u daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Dooktar 724 Ethiopian Broadcasting Corporation fi Dream Health PLC'n waliin ta'uudhaan qopheessinee isiniif dhiyeessinu qophii waa'ee fayyaa keenyaati. Har'a kan nuti irratti xiyyeeffannu qaamoleen keenya tokko tokko mallattoo isaan argisiisan dhukkuba akkam akkamii ta'uu danda'a kan jedhu walii wajjin ilaalla. Akkasumas immoo wantoonni nuni akka salphaatti gochuu dhiisnee dhiibbaa nurratti uumuu danda'an maal fa'aa jira kan jedhuti walii wajjin ilaalla. Dr. Xurunesh Bushaa Specialistii yaala Anesthesia Critical Care fi Pain Medicine qabadhee dhiyaadheetan jira. Akkasumas ogeessa teeknikaa fi ogeessota teeknikaa fi kaameraa keenya waliin ta'uudhaan qindeessinee isiniif dhiyeessina. Ogeessonni keenya Lateeraa Mikaa'elii fi akkasumas Dassaalanyii Hirphoo kaameraadhaan waliin jiru. Geediyoon immoo editariin keenya nu waliin jira. Baga nagaan wal agarre. Thank you. Egaa qaamonni keenya tokko tokko wantoota fayyaa keenyaa fi ergaa dabarsan qabu. Inni guddaan iji keenya bifti isaa akkasumas naannoo ija keenyaa dhiiti jiruu fi iji keenya gadi bu'uu, iji keenya diimachuu sun mallattoolee dhukkuba tokko tokko ta'aniiti kan isaan mul'atanii. Mee kanneen kana walii wajjin halaalluuti. Iji keenya mee waa'ee fayyaa keenya ergaa akkam akkamii dabarsuu danda'a? Namoonni yeroo kamiidha kan isaanii wanti kun rakkoo ta'uu danda'a mana yaalaa dhaquun qaba jechuu qabanne? Iji keenya bifa yookaan kalariin jijjiirratu irraa kaasnee ilaalle keelloo bifa keelloo uffachuu danda'a. Lafti inni adiinsaa kuni gara bifa keellootti jijjiiramuu danda'a. Kun immoo wantoota sasalphaarraa hamma wantoota baay'ee ciccimaatti mul'isuu danda'a. Uummata keessatti akkuma barametti dhukkuba allaattii wanti jedhamu jira. Namni tokko hojii isaa keessi yoo keelloo fakkaate dhukkuba allaattii si qabee jedhanii akkuma aadaatti nyaatonni kennaman jiru. Akka qorichaatti kan akka aadaatti yaalaman jiru. Iji namaa yoo keelloo fakkaate gara mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti cimaan dudduuba isaa jiraachuu waan danda'uuf jechuudha. Nama guddaas yoo ta'e irra caalaatti nama guddaa keessatti nama ga'eessa jechuudha. Daa'ima miti taanaan daa'ima reefuu dhalatturraa kan hafe ijoollee umuriin isaanii ji'a tokko olii kaasee hamma umurii nama guddaa kamittiyyuu dhibeen turuu ija keenya bifa keelloo uffisuu danda'a. Bifti keelloo uffate kuni baay'ee sirriitti kan hin mul'anne irraa sirriitti immoo kan keelloon isaa bakkeetti mul'atu ta'uu danda'a. Akkuma dhibee isaatti akkuma hamma inni cimaa deemu bifti keelloo suni itti dabalaa deema jechuudha. Kanaaf yeroo maxinnoo iji namaa gara adiirraa gara keellootti jijjiiramee fakkaate dafanii mana yaalaa deemuu fi yaala fayyaa argachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhibee tiruu kana kan fiduu danda'an infekshinii tiruu irra ga'an vaayirasiidhaan ta'uu danda'a. Yeroo amma baay'ee beekamaa kan ta'e hepatitis kan jedhamu, hepatitis B, hepatitis C kan jedhaman kuni amma baay'ee argamaa jiru uummata keessatti. Isaan kun yaala barbaachisu argachuudhaaf dafanii yaala mana yaalaa dhaqan baay'ee gaarii ta'a. Akkuma kana sababa qoricha adda addaatiin tiruun miidhamuu danda'a. Alkooliidhaan dhugaatii baay'ee dhuguurraan kan ka'e miidhamuu danda'a. Namni balaan yoo irra ga'es tiruun miidhamuu danda'a sababa balaa sanaanii. Sababa adda addaan tiruun miidhamuu danda'a. Garuu irra caalaa kan inni mul'isu namni kun tiruun isaa rakkoo qabaachuu danda'a laata kan jedhudha. Iji keelloo ta'uun kun jechuudha. Kan biraan dhibeen tiruu otoo hin qabaatiin rakkoon dhiigarra yoo ga'e iji namaa akkuma kana keelloo ta'uu danda'a. Dhiigi seeliin dhiigaa adda adda jira. Seelii dhiiga diimaa, seelii dhiiga adii kan jedhamu jira. Seelii dhiiga diimaa sanaa kan wanti ajjeesu, wanti dafee ajjeesu ofumaan du'us ta'uu danda'a. Sababa ta'een yoo daddafanii du'an guyyaa isaanii malee akkuma kana ija keenya irratti keelloo fakkeessuu danda'a. Kun daa'ima dhiyoo dhalattu fa'aarratti? Kun daa'ima dhiyoo dhalattu irrattis nama guddaa irratti sababa dhibee kan biraatu waan akkasii namatti fidagaa nama ga'eessa yeroo ta'u. Daa'ima keessumaa reefuu dhalattu yeroo jennu dhalattee guyyaa tokko booda sa'aatii 24 booda kaasee torban tokkoof torban lamaaf ji'a tokkoof itti fufuu danda'a. Kuni umuriin isaanii ji'a tokko gadi ta'anii iji isaanii keelloo ta'uu kana
arguu qofa otoo hin ta'in ilaaluu barbaaduu barbaachisa. Daa'ima reef dhalattu guyyaa isheen dhalatte irraa kaasnee guyyaa guyyaatti ifatti baasnee yeroo baay'ee dubartiin yeroo deessu kabarii godhama. Ina guugama baay'ee dukkana godhu lafa isheen teessu. Kun immoo daa'ima sanaaf keessumaa baay'ee balaa cimaadha. Kanaaf guyyaa guyyaatti ifa uumamaatti baasnee natural light jennu ifa uumamaa aduu keessa baasuun barbaachisu gara ifti uumamaa karaa foddaa ta'uu danda'a, karaa balbalaa ta'uu danda'a baasnee ija daa'ima kanaa ilaaluun barbaachisaa ta'a. Daa'imman kun iji isaanii yoo keelloo ta'e rakkoon tokko isaanirra gahuusaa mul'isuu danda'a. Rakkoon sun garuu waan salphaa waan rakkoo wanta akkasumatti darbu yookaan immoo rakkoo baay'ee cimaa lubbuu daa'ima kanaa fudhatu yookaan immoo daa'ima kana jireenya gaarii akka hin taane sammuun isaanii baay'ee miidhamee du'aaf jireenya gidduu akka bara isaanii guutuu jiraachisa kan gochuu danda'u rakkoo amma naga'u fiduu kan danda'u waan ta'eef barbaannee ilaaluun barbaachisa jechuudha. Ifatti baasne. Kan biraan egaa keelloo irra darbee bifaan jalqabneerra. Bifaan jalqabneerra bifa diimaas ta'uu danda'a. Iji keenya bifa diimaa yoo uffate bifa ija diimessuu kan danda'an wantoonni baay'ee dheeraa ta'antu jira. Wanta dhibbaa ol ta'utu jira. Isaaniin hatarreessinu jennee jechuudha. Tarree baay'ee dheeraadha kun. Garuu salphaamatti iji namaa tokko yoo diimatee infekshinii ta'uu danda'a. Infekshinii qabaatee iji yoo diimatee hooksisuu, quqquuquu, waraanuu kana kanas dabalataan qabaachuu danda'a. Yeroo kana baay'een isaa infekshinii irraa yoo ta'e ciimmaa qabaata. Ciimmaa akka gara keellootti deemu qabaata. Keessumaa ganama yeroo irraa ka'anii ciimmaa gara keelloo ta'uu qabaata iji infekshinii qabaannaan. Kun tokkodha. Inni lammaffaan alerjikii wayii. Alerjikiin qaama keenyarra jiru ija keenyatti qofa amasaa wanta alerjikii ta'e qoricha nuun liqimsine wanta ija keenyatti hin tuqne qilleensumti illee alerjikii namatti ta'uu qaba. Yoo qilleensumti noormaalii namatti qilleensa'u nama ijisaa isatti sensitiivii ta'ee jira waan ta'eef alerjikiitti ta'uu danda'a. Kun namoonni akkasii iji isaanii diimachuu danda'a. Alerjikiidhaan yeroo ta'u keessumaa iji yoo diimatee hooksisuu qabaata. Baay'ee hooksisuu fi quqquuquu qabaachuu danda'a. Dabalataan ciimmaa qabaachuu danda'a. Ciimmaan kun garuu amma adiima wayiiti malee akka keelloo miti jechuudha. Kanaaf infekshinii wajjin adda baasuun ni danda'ama. Kanaachi sababuma kamiinuu dhiigi gara sammuutti deemu yoo baay'ate fakkeenyaaf mataa bobuu yeroo qabaatnu ta'uu danda'a. Dhaqna gubaan qaama keenya yeroo dabale ho'iinsi qaama keenya yoo dabale iji diimachuu danda'a. Namni ija isaa baay'ee sukkuume iji diimachuu danda'a. Sababa sukkuumamee fi dhiigni gara sanatti baay'ee deemee iji sukkuumame sun diimachuu danda'a. Yoo waan nama rukute diimachuu danda'a. Akkasuma immoo balaamti baay'een jechuun dhibeen baay'een cimaan ija dudduubaan jiru. Wanti nun akkasumatti ilaallee himuu hin dandeenye hakiimni garuu yoo dhaqee mirmaraa godhee dhibee cimaa kan duubaan argatu ija kan diimessan jiru. Kanaaf haraadha taanaan keessumaa duriin turre taanaan iji diimachuun kun yeroo dhufu mana yaalaa deemanii ogeessa fayyaatiin ilaalamuu barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa bifarratti kan biraan gara dhoqqeetti kan jedhantu jira. Madii aayi jechuun akka iji namaa dhoqqee fakkaachuu jechuudha. Iji iddoo maadii sana gaamma nuni kan bifa kalariisaa kan jechaa jirru akkasumatti gaafa ilaalamu namni tokko iji isaa adiidha namni tokko immoo iddoon adiin suni akka boorrajjii akka biyyoo fakkaata. Akka biyyoo fakkaatee nutti mul'ata. Namoonni akkasii akkasumatti gaafa ilaalaman baay'een isaanii namoota araada adda addaa qaban ta'uu isaanii namtiyyuu kamiyyuu kan ilaalee himudha. Yeroo baay'ee namoonni akkasii iji isaanii kana fakkaata. Namoonni araada keessumaa gara xuuxuu wajjin wal qabatee kan jiru sabstaansii jechuun araada dhimma adda addaatii wajjin wal qabatee kan jiru iji isaanii kalarii akkasii jijjiirrachuu danda'a. Sababuma kan biraadhaan immoo dhibee onneetiin dhibee sombaatiin yeroo dheeraadhaaf namoonni oksijiiniin qaama isaanii keessaa hir'atu immoo iji isaanii nadiin kun gara kalarii biyyoo fakkaachuutti deemuu danda'a. Akkasuma hanqinni vaayitaaminoota adda addaa kalarii ija keenyaa kana akka inni addaanne gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf
bifi ija keenya kana nutti himuu danda'a. Mul'isuu danda'a. Kan biraan egaa iji keenya dhiita'uudha. Naannoo ija keenyaa kan dhiiteessu immoo dhukkuboonni jiru. Qaamni dhiita'uun guutummaan qaamaa dhiita'uun hiika adda addaa qaba. Kanaaf namni tokko qaamatu na dhiitee guutummaan qaamaa na dhiitee jedhee dhufe dura isaa si jalqabee jedhama. Iddoo inni duratti jalqabee suni ka'umsa dhibee sanaa nutti himuu danda'a. Kanaaf naannoo ija keessa kan dhiitessu keessumaa immoo ija gara jalaa kanasaa kan dhiitessu ganama gaafa hirribaa ka'an waliin ija dhiitaadhaan ka'anii guyyaa guutuu immoo deemaa waan oolaniif taa'anii waan oolaniif hir'atee yookaan hin badayyu. Achi booda fayyaa fakkaata immoo galgala gaafa ciisan ganama boritti immoo haaraa dhiitaa jechuudha. Namoonni iji isaanii akka kana dhiita'uu jalqabe haaraadha taanaan keessumaa dur nagaa ta'anii amma yeroo keessa waan akkasii yoo dhufe dhibee kalee qabaachuu danda'u. Kanaaf dhibee kalee kanaaf yaala godhachuu barbaachisa yookaan mana yaala dhaqanii kaleen isaanii fayyaa ta'uuf dhiisuu adda baafachuu qabu jechuudha. Egaa iji keenya waan baay'ee nutti hima waa'ee fayyaa keenyaa egaa ija keenya hordofne rakkooleen kun yoo jiraatanii dafnee mana yaala dhaqnee yaala barbaachisaa argachuu danda'u nurra jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Dooktarii irratti har'a kan walii wajjin mari'achaa jirru qaamoleen keenya waa'ee fayyaa keenya maal ofii isaaniitii kan jedhudha kan ilaalaa jirru. Namoonni dhibeewwan keenya utuu nurratti baay'ee hin deemin garuu waa'ee dhibee keenyaa mallattoolee tokko yoo argine dafnee mana yaalaa dhaquun barbaachisaa akka ta'e dubbachaa jirra. Egaa kan biraan iji keenya kan inni ta'u keessaa tokko ijatu keessa bu'ee jedhu keessumaa ijoollee irratti kun baay'inaan kan harmooleen yookaan abbaan ijoollee dhufanii iji mucaa kootii keessa bu'ee maal ta'e mucaan koo iji isaa akkas hin turre keessa gadi bu'ee jedhu sunis waan nutti mul'isu qabala. Keessumaa immoo ijoolleen daa'imni garaa kaasaa balaqqamsiisu yoo qabaatan yookaan immoo dhukkubsatanii guyyaa 2-3 hoomaan nyaatiin hoomaan dhugiin yoo turan iji isaanii keessa gadi bubbu'uu danda'a. Iji keessa gadi bubbu'uun kun kan inni mul'isu dhangala'aan qaama isaanii keessa jiru baay'ee gadi bu'uu isaa mul'isa jechuudha. Yookaan balaqqamuudhaan kan ba'ee garaa kaasaadhaan kan ba'ee yookaan immoo sababa fudhataan jirreef dhuguus nyaachuus waan dhaabaniif qaamni isaanii keessi dhangala'aan baay'ee hir'a. Egaan iji keenya baay'ee waa'ee fayyaa keenyaa waan baay'ee himuu danda'a. Egaa akkuma nuun jette ija keenya irratti waa yoo argine keessumaa bifti isaa yoo jijjiirame yoo dhiita'e keessa yoo bu'e ijoollee irrattis kana yoo argine mana yaalaa deemnee yaalamuun yaala barbaaduun baay'ee barbaachisaa akka ta'e nutti himteerta. Baay'een si galateeffadha. Egaan daawwattoota keenyaa turtii keenyarraa waan baay'ee akkasiin baratan abdii guddaan qaba. Daraartuun oduu qindeessitee nu eegaa jirti. Oduu booddee walitti deebinaa nu eega.